Kun tamsaasa Finfinnee Multimediaati. Hordoftoota keenya kabajamoo sagantaa keenya marsaa intarneetii yuutuubii fi feesbuukiitiin hordofaa jirtan bakka jirtanitti nagaan keenya kabajaa isin akka qabu. Akka mul'atan Amajjii 13 bara 2022 oduu har'aa kan isinitti himu Anadaana Tasfaayiiti. Oduun har'aaf qabnu kunoo. Adeemsa filannoo koomishiinaroota marii biyyaalessaa irratti dhaabbileen mirgoota namoomaa gaaffii kaasan. Yeroon koomishiinaroota marii biyyaalessaa itti dheeran akka dheeratu akkasumas madaalliin koomishiinaroota xumura irratti addatti baafaman iftoomina akka qabaatu dhaabbileen mirgoota namoomaa gaafatan. Koomishiniin marii biyyaalessaa dhiyeenya paarlaamaa Itoophiyaa irra ga'e adeemsi marii biyyaalessaa kana itti geggeessu hunda hammataa amanamaa fi iftoomina kan qabu ta'uusaa hordofuuf waldaalee siiviilii qophaa'an 11tu gaaffii kana kaase. Rakkoolee waggoota kurnan baay'ee gangalachaa as ga'an gama hunda hammataa ta'een hiikuu fi waliigaltee biyyaalessaa uumuuf gargaara jedhamuun koomishinii hundaa'eef koomishiinaroota dheeruuf yeroon taa'ee ture akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 26 bara 2014 jalqabee Amajjii 6 bara 2014 raawwata jedhameeti ture. Labsiin koomishinii marii biyyaalessaa koomishiinaroota dheeruun kan danda'amu dhaabota uummataa siyaasaa fi waldaalee siiviilii irraa akka ta'u ibsa. Kunis dinqisiifamuu akka qabu kan dheere ibsi kun yeroon kenname garuu gabaabaadha jedheera. Yeroon isaa gabaabbachuun akka rakkootti kan keessa gama odeeffannoo tamsaasuun malootni quunnamtii daangeffamuu ta'uu fi koomishinara ta'uuf namoota ga'umsa qaban xiinxaluuf yeroon kenname ga'aa miti jedha ibsi kun. Kunis lakkoofsi namoota bakkichaaf eeramanii ga'aa akka hin taaneef gufuu ta'uu mala yaaddoo jedhu kan uume ta'uunis ibsameera. Kana malees koomishiinaroota uummataa maqaan dhaame keessaa kaadhimamtoonni dhumaa 14 afayaa'iidhaan adda baafamanii paarlaamaaf akka dhiyaatan kan murteeffame yoo ta'u haalli kaadhimamtoonni itti dhiyaatan garuu iftoomina akka hin qabnees ibsameera. Oduu keenya biraatiin Itoophiyaan keeyyata hiree ofii murteeffachuu hanga fottoquutti jedhu haquu qabdii jedhame. Itoophiyaa biyya dimokiraatofte gochuun yoo barbaachise gaaffii hiree ofii murteeffachuu hanga fottoquutti jedhu seeraan ala gochuu qabna jedhan pirezidaantii paartii baaldaraas dimokiraasii dhugaaf kan ta'an obbo Iskindir Naggaa. Biyyoonni akka xaaliyaanii yaada fottoquu seeraan ala gochuu akka fakkeenyaatti kaasuun Itoophiyaanis tokkummaa ishee eeguuf yaada fottoquu seeraan ala gochuu akka ulaagaatti kaa'uu qabdii jedhani. Hoogganaan paartii baaldaraas dimokiraasii dhugaaf kun turtii waggaa tokko oliif hidhaarra turanii jimaata darbe erga hiikamanii har'a miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Ibsi isaanii har'aa kunis haala turtii hidhaa isaanii fi akkaataa itti hiikaman irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u haala yeroo qabatamaa biyyaa irrattis yaada isaanii kennaniiti jiru. Biyyi isaanii dhimma Itoophiyaa dubbii ijoo dhaabbata mootummoota gamtoomee gochuuf karoora kan hin qabne ta'uun ibsame. Ittaanaa muummee ministeeraa fi ministeera hajaa alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin ministeera hajaa alaa Noorwee kan ta'an Aniikan Huitfeldit waliin bilbilaan mari'ataniiru. Obbo Dammaqaa Mokonnin jijjiirama Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiran ilaalchisee Aniikan Huitfelditiif ibsa laataniiru. Baatii Amajjii keessa Noorwee dhaabbata mootummaa gamtoomeetti pirezidaantii mana maree nageenyaa taatee filatamuu ilaalchisuun ergaa baga gammaddaniis obbo Dammaqaan dabarsaniiru. Noorween pirezidaantummaa mana murtichaatti fayyadamuun hojiiwwan mootummaan Itoophiyaa hojjechaa jiru karaa madaalawaa fi sababa qabeessa ta'een akka ilaaltu amantaa kan qaban ta'uu obbo Dammaqaan ibsaniiru. Ministeera hajaa alaa Noorwee kan ta'an Aniikan Huitfeldit gama isaaniin Noorween dhimma Itoophiyaa dubbii ijoo dhaabbata mootummaa gamtoomee gochuuf karoora kan hin qabne ta'uu ibsuu isaanii ragaan ministeera hajaa alaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Ameerikaan waraana kaaba Itoophiyaa waggaa tokko oliif geggeeffame dhaabuudhaan sarbama mirgoota namoomaa dararaa fi miidhaawwan dhaabsisuuf hariiroon nagaan furmaata akka ta'e dubbatte. Dubbi himaan waajjira hajaa alaa Ameerikaa Need Piraayis ibsa kennaniin biyyi isaanii waraanichi yeroo gabaabaa keessatti akka dhaabbatu gochuuf xiyyeeffannoo olaanaan hariiroo cimaa hordofaa akka jirtu himaniiru. Torban darbe keessa pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad waliin haala waraanichi mariin itti xumuramu ilaalchisuun yeroo jalqabaatiif bilbilaan kan mari'atan yoo ta'u Need Piraayis mariin bilbilaa sun qaama dippiloomaasiiti jedhaniiru. Afeerraa muummee ministeera Abiyyiin gara Itoophiyaa imalanii kan turan ergamaan addaa gaanfa Afrikaa amma aangoo gadhiisan Jeefrii Feeltimaan akkasumas bakka isaanii kan bu'an Deevid Saaterfiild pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa fi ergamaa addaa gamtaa Afrikaa kan ta'an Olusegun Obasanjoo waraanichaaf xumura gochuuf itti dhiyeenyaan hojjetaa jiru jedhan. Rakkoo gaanfa Afrikaatti mudateef furmaata barbaacha
Ameerikaan aangoota naannicha jiranii fi gamtaa Afrikaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjechaa jiraachuu Need Piraayis himaniiru. Need Piraayis itti dabaluudhaanis biyyi isaanii itti gaafatamummaan jiraachuu akka qabaatu akka amantu kaasuun koomishiniin bilisaa fi walabaa yaa'ii mirga namoomaa mootummoota gamtoomee akka sarbamoota mirgoota namoomaa Itoophiyaa keessatti raawwataman qoratuuf hundeessuuf tarkaanfii fudhatame deeggaruun ishee agarsiistuu tokko jechuun ejjennoo Ameerikaan qabdu kaasaniiru. Kanumaan walqabatee Oluseegoo Obasanjoo kana gara Maqaleetti imaluun aangawoota TPLF waliin marii taasisuun kan deebi'an yoo ta'u, mariin isaaniis oduma walqabateen haaluma kanaan Oluseegoo Obasanjoo tibbana gara Maqaleetti imaluun aangawoota TPLF waliin marii taasisuun kan deebi'an yoo ta'u, haaluma kanaan Oluseegoo Obasanjoo tibbana Maqaleetti imaluun kanumaan walqabatees Oluseegoo Obasanjoo tibbana gara Maqaleetti imaluun aangawoota TPLF waliin marii taasisuun kan deebi'an yoo ta'u, mariin isaaniis gaarii akka ture dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa tiwutarii isaanii irratti ifoomsuun isaanii ni yaadatama. Egaan hordoftoota keenyaa oduun har'aaf qabannee kana fakkaata. Waan hordoftaniif galatoomaa. Marsaalee hawaasummaa keenyaa laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa. Yaada yoo qabaattan Finfinnee Raadiyoo @gmail.com nuuf ergaa.